Oduu gammachiisaa wirtuuleen Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan waggaa tokkoof leenjisaa ture. Marsaa tokkoffaa eebbisuuf waan deemuuf gaafa guyyaa 19 baatii 10 bara 2014 Zaa torba irraa eegalee godina Arsii aanaa Shanankooluu magaalaa Dhummuugaa buufata konkolaataa keessatti bakka maatiin barattootatii fi jaallattoonni ispoortii akkasumas keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf qophii yookaan agarsiisa adda addaa kan akkaan qalbii namaa hawwatu qopheeffate waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Guyyaan kun akka isin hin dabarreen dhaamsa kilabii Boonsaa TVtiin gatiin seensaa qarshii 25 qofaa. Eebbifamtoonni fi maatiin eebbifamtoota hundi keessanuu baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TVti. Dabalataanis barnoota ispoortiitii fi diraamaalee adda addaa akkasumas koomediilee fi walaloo agarsiisa ispoortii argachuudhaaf ammuma YouTube jala seenuudhaan Boonsaa TV jettanii yoo barreessitan kallattumaan nu argachiisa. Wirtuuleen Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan waggaa tokkoof leenjisaa ture. Marsaa tokkoffaa eebbisuuf waan deemuuf gaafa guyyaa 19 baatii 10 bara 2014 Zaa torba irraa eegalee godina Arsii aanaa Shanankooluu magaalaa Dhummuugaa buufata konkolaataa keessatti bakka maatiin barattootatii fi jaallattoonni ispoortii akkasumas keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf qophii yookaan agarsiisa adda addaa kan akkaan qalbii namaa hawwatu qopheeffate waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Guyyaan kun akka isin hin dabarreen dhaamsa kilabii Boonsaa TVtiin gatiin seensaa qarshii 25 qofaa. Eebbifamtoonni fi maatiin eebbifamtoota hundi keessanuu baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TVti. Dabalataanis barnoota ispoortiitii fi diraamaalee adda addaa akkasumas koomediilee fi walaloo agarsiisa ispoortii argachuudhaaf ammuma YouTube jala seenuudhaan Boonsaa TV jettanii yoo barreessitan kallattumaan nu argachuu. Wirtuuleen Boonsaa TV International Taekwondo barattoota isaa kan waggaa tokkoof leenjisaa ture. Marsaa tokkoffaa eebbisuuf waan deemuuf gaafa guyyaa 19 baatii 10 bara 2014 Zaa torba irraa eegalee godina Arsii aanaa Shanankooluu magaalaa Dhummuugaa buufata konkolaataa keessatti bakka maatiin barattootatii fi jaallattoonni ispoortii akkasumas keessummoonni garagaraa argamanitti eebbisuuf qophii yookaan agarsiisa adda addaa kan akkaan qalbii namaa hawwatu qopheeffate waan jiruuf dhuftanii akka daawwattan waamicha kabajaa isiniif taasifna. Guyyaan kun akka isin hin dabarreen dhaamsa kilabii Boonsaa TVtiin gatiin seensaa qarshii 25 qofaa. Eebbifamtoonni fi maatiin eebbifamtoota hundi keessanuu baga gammaddan baga walumaanuu gammanneen dhaamsa kilabii Boonsaa TVti. Dabalataanis barnoota ispoortiitii fi diraamaalee adda addaa akkasumas koomediilee fi walaloo agarsiisa ispoortii argachuudhaaf ammuma YouTube jala seenuudhaan Boonsaa TV jettanii yoo barreessitan kallattumaan nu argachuu ni dandeessan.